Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa Salaalee keessa socho'u aanaa kuyyutti tarkaanfii waraana mootummaa irratti fudhateen injifannoo boonsaa galmeessuun ibsame. Odeessi waraana bilisummaa Oromoo bakkas jirurraa raadiyoon Dirree Shaggar dhaqqabe akka addeessutti aanaa kuyyuu ganda dhaayyee Wilincoo fi bakka biraa magaalaa Darroo Daannisaa jedhamu keessatti waraanni bilisummaa Oromoo loltoota raayyaa ittisa biyyaa lakkoofsaan heddummachuun kallattii lamaan isaan waraanuuf amajjii 2023 gara gandoota aanaa kuyyuu lamaanitti bobbaafaman irratti dhukaasa banee haleeluun kaayyoo diinaa fashaleessuu madditti irra aanee injifannoo gonfateera. Lola aanaa kuyyuu ganda dhaayyee Wilincoo keessatti gaggeeffamen loltoonni mootummaa lakkoofsi isaanii 50 ta'an ajjeefamuu fi hedduun isaanii madaa'uun kan eeree maddi kun lola guyyaadhuma wal fakkaataa aanichuma magaalaa Darroo Daannisaa jedhamtu keessatti gaggeeffamen loltoonni mootummaa 30 ta'an ajjeefamuu fi baay'een isaanii madaa'uu ibse. Tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo irratti fudhateen kan aaree waraanni mootummaa ganda Darroo Daannisaa keessatti namoota nagaa 4 ajjeesuu maddi keenya raadiyoon Dirree Shaggaritti himaniiru. Waraanni mootummaa abdii kutate kun waraana bilisummaa Oromoo dheessuun wayita of duuba deebi'aa turetti ganda Darroo Daannisaatti dubartii tokkoo fi dargaggoota Oromoo 3 aadde Qananii Girmaa dabalatee dargaggoota Jaarmaan Baayyuu fi Shaamballii Girmaa akkasumas dargaggoo hanga gabaasni kun qindaa'utti maqaan isaa adda hin baane tokko ajjeesuun hallayyaatti gatee bira darbuun maddi kun raadiyoon Dirree Shaggaritti himeera jechuun kan gabaaste Hawwii Qajeelaati. Ajjechaa waggootaaf Oromiyaatti uummata Oromoo irratti raawwatamaa ture boodarra gara kaaba biyyattii Tigraayitti cehuun mancaatii lubbuu fi qabeenyaa gaabbisiisaa eega hordofsiisee booda heddumina dhiibbaa dhaabbilee addunyaatiin gara marii araaraatti deebi'uun waan tasgabbaa'ee fakkaatullee yeroo ammaa kana humna guutuun gara kutaalee Oromiyaa adda addaatti deebi'uun wal waraansa hammeessee jiraachuun haqa iddoo dhabsiisuu akka ta'e addi bilisummaa Oromoo ibse. Addi bilisummaa Oromoo ABO'n ibsa amajjii 8 bara 2023 baaseen waraanni mootummaa humna qindaa'aa jedhamu kan gurmuu humna ittisa biyyaa Itoophiyaa, poolisii federaalaa, faannoo, poolisoota humna addaa naannolee fi milishoota of keessatti hammatee Oromiyaa keessatti ajjechaa sukkanneessaa raawwachaa jiraachuu ibseera. Kibba Oromiyaa Gujii keessatti opereeshiniin waraana guddaan adeemsifamaa jiraachuu fi sababa kanaan wal waraansi hammaatee jiraachuu kan ibsu ABO'n adda waraanaa baha Oromiyaa Fantaallee fi Boosat keessatti wal waraansi waraana bilisummaa Oromoo fi waraana mootummaa gidduutti guyyoota 5 walitti fufee jiraachuu eereera. Bifuma wal fakkaatuun waraanni mootummaa humna qindaa'aa jedhamu lixa Oromiyaa giddu galeessa Oromiyaatti Salaalee fi Meettaa keessatti waboorratti lola guddaa banee jiraachuu ibsi ABO kun addeesseera. Sababa kanaanis uummanni nagaa hedduun ajjeefamaa qeefii qabeenya isaarraa buqqaafamaa jira kan jedhu ABO'n dubartoonni daa'immanii fi manguddoonni nyaata ga'aa fi da'oo dhabanii rakkoo hammaataaf saaxilamanii jiraachuu ifoomsa. Namoonni baay'een dhukkuba garaagaraan qabamanii yaala fayyaa dhabuun dirree irratti kufanii hafaa akka jiran ibsi ABO kun eeree gochaan humnoonni qindaa'aa jedhaman raawwataa jiran daangaa darbuun rakkoo guddaa qaqqabsiisaa jiraachuu fi mootummaan imaammata isaa qurxummii balleessuuf galaana gogsuu jedhee hojii waraanaa naatti seenee itti fufsiisee jiraachuu ibse. Gochoota kana keessatti humnoonni Eertiraa kaaba biyyattiitti gochaa sukkanneessaa raawwachaa turan lola Oromiyaa keessatti adeemsifamu irrattis hirmaachuu isaanii gochicha daran hammeessee jiraachuu ibsi ABO tuqeera. Akkasumas haleellaan meeshaalee waraanaa ergasii teekinooloojii ammayyaa'aan deeggarame xiyyaara nama maleessan yookaan diroonii fi meeshaa waraanaa gurguddaan raawwatamu uummata nagaa irratti miidhaa olaanaa qaqqabsiisaa jiraachuu isaatiin adeemsichi ABO daran yaaddeessuusaa ifoomse rakkoo ulfaataa akkasii biyyattii keessatti kan uume dhibdee siyaasaa ta'uu fi falli isaas furmaata siyaasaa qofa akka ta'e ABO'n hubachiiseera. Itti fufanis waliigalteen ABO fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti hagayya 7 bara 2018 Asmaraatti taasifamee ture milkaa'inaan hojii irra akka hin oolle akkasumas waraanni kun Oromiyaa keessatti akka itti fufu gochuu isaaniitiif Abiyyi Ahmad, Lammaa Magarsaa, Biraanuu Juulaa fi Warqinaa Gabayyoo itti gaafatamoo akka ta'an ABO'n addeesseera. Dhumaatii uummata nagaa Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiruun wal qabatee hawaasni idil addunyaa osoo dhaga'uu fi arguu beekaa callisuun ABO gaddisiisuu ibsichi eeree mootummoonni gamtoomanii fi qaamoleen biroo walitti bu'iinsa kaaba Itoophiyaa Tigraay keessatti taasifame furuu keessatti akkuma gahee olaanaa taphatan dhumaatii uummata Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru furuu keessatti itti gaafatamummaa akka qaban ABO'n hubachiiseera. Dhumarrattis dhaabbanni mootummoota gamtoomanii mootummoonni Riippaabilika Keeniyaa fi Afrikaa Kibbaa akkasumas gamtaa Awurooppaa fi gamtaa Afrikaa dabalatee hawaasni idil addunyaa dhangala'uu dhiigaa fi buqqeensa namoota nagaa kanneen akka dubartoota, daa'immanii fi manguddoota Oromiyaa keessaa akka dhaabsisaniif ABO'n gaafateera.
Duula ajjechaa Oromoota irratti hidhattoota humna addaa Beenishaangul Gumuzii fi raayyaa ittisa biyyaan torbaanii fi itti fufeen jiraattonni qeerraa buqqaa'uu fi haala hammaataa keessa jiraachuu himatan. Lola humna waloon nurratti baname jedhan kanaan jiraattonni hanga ammaatti lubbuun namootaan danuu darbuu fi reeffa namaa waraabessi nyaachaa akka jiruu fi manneen jireenyaa gubachaa qabeenyi hunduu saamaa akka jiru himatanii jiru. Ajjechaa namoota 13 irratti kamisa darbe humnoonni kunneen raawwatan ilaalchisee dargaggoonni ja'a miseensa maatii tokkoo ta'uun duula duguuggaa sanyii irratti labsamedha jechuudhaan jiraattonni akka himatan oduu keenya gaafa ammajjii 5 keessatti gabaasuun keenya ni yaadatama. Guyyaa irraas jiraataan Oromiyaa 11 achi odeeffate akka himutti namoonni hanga ammaatti du'an kan adda hin baafamnii fi reeffi namootaa kan waraabessi nyaatee fi ala argame sadarkaa adda baasuu dadhabuurra gahuu himanii jiru. Kamisa darbe kaasee hanga irratti baay'ee haala rakkisaa keessa jiru namni kaan baqachaa jira. Kaleessa kan baqatanii asoosaa seenanii jiru. Akkuma itti fufetti jira. Nama ajjechaa hangaafuma kamisaa ture dargaggeessa namni baqachaa jira saamamaa jira. Haala ulfaataa keessa jiru. Naannoo Beenishaangul Gumuz jalatti kan argamtu Oromoodha. Naannoo Oromoodha garuu Beenishaangul Gumuz jalatti kan argamtu yaa masaraa iddoo jedhamutti kamisa darbe ganama sa'aatii lamatti dhufanii seenanii ijoollee nama 7 ajjeesanii tokkommoo madaa'ee jira ammayyuu qabeenya namaa midhaan gubanii saawwa horiin oofanii nama isa kaarree banii caccabsanii du'aaf jireenya gidduu nama baay'eetu jira nama 20-30 oltu jira. Namooti du'an immoo ijoollee maqaa isaanii yoo barbaadde maqaa isiniif kennuu hin danda'a. Ammas aanaa Begii bakka Giibaa Gulaansaa jedhamu nama 5tu ajjeefame barumsaasaa kamisa yaadha ajjeesanii Giibaa Gulaansaatti immoo Jimaata deemanii ajjeesan. Aanaa Begii jala turtee waggaa 15 dura gara Beenishaangulitti deebisanii Beenishaangul kan itti naannee jiru waan ta'eef Beenishaangul jalatti galtee jirti amma Beenishaangul hoggana. Oromoo qofa wanta tokko keessan jiru kan ajjeefamanis Oromoo qofa kan nuti ajjeessan immoo humna addaa Beenishaangul Gumuzii fi milishaa isaaniiti. Akkasitti nufanii amma yoo awwumee wanaa kaleessa namni baqatee dhufee asoosaa seeneen jira. Gandiyaa masaraa guutumaa guutuutti hidhattoota naannoo Gumuzii fi raayyaa ittisa biyyaa kanaan marfamee jiraachuu kan himatan jiraattonni namoonni hedduun gara magaalaa Asoosaa fi kan carraa argatan gara magaalaalee naannoo Oromiyaa hedduu birootti akka baqataa jiranii fi hedduun hanga ammaatti bosona keessa baqatanii jiraachuu himan. Kamisa darbee eegalee hanga ammaatti hawaasni gidira garaagaraa keessa jiraachuu kan himatan jiraattonni manneen jireenyaa gubuu qabeenyi saamamaa akka jiruu fi namoonni reebamanii caccabsamanii jiran 30 ol haala hammaataa keessa jiraachuus himanii jiru. Godina Wallagga Lixaa aanaa Beegii ganda Dhibaa Bulaasaa jedhamutti gaafa Jimaataas namoonni 5 dabalataa ajjeefamuun kan eeran jiraattonni kunniin namoonni baqatanii jiran osoo seenuu reeffi isaanii bosona keessatti argamee fi kan reeffa isaaniiyyuu eenyu akka ta'e addaan baasuun dadhabame hedduu akka ta'es kaasanii jiru. Bakka ajjechaan guyyaa kamsaa namoota 8 irratti raawwatame gandiyaa masaraa magaalaa guddoo Beegii irraa kiiloomeetira 40 kan fagaatu yoo ta'u Toongoo irraa ammoo kiiloomeetira 28 qofa fagaattee akka argamtus himanii jiru. Kan Oromiyaatti baqatanis hin jiru karaa Teenzee jedhamurraan karaa lafoo karaa dhokataatiin ba'anii karaan ba'anii baqatanis hin jiru kallattii arfanuudhaan kan itti naannee jiru Beenishaangulii kareerra ba'anii baqatan hin jiru namni keessa beekan bosona keessa ba'anii kan baqatan jiru kan bosona keessa jiran amma guyyaa 5 kana kan bosona keessa bulaa jiranis hin jiru namoonni ijoollee dargaggoo keessuma namni tokko hin jiru dargaggoo kan jedhame namni tokko hin jiru hin barbaadamu waan ta'eef dargaggoo warkaan bosona jiru warkaan karaa saamboon hin baramne namni sadii amma Engadda kaleessa malee engadda namni sadii waraabessi nyaatee arganii abbaan isaa wallaalame namni baqatee jira jedhee ta'a du'ee garuu abaluu waan baramne namni tokko du'ee malee jechuudha. Waraabessa nyaatee nama sadii fuula baruu dadhabanii warra dhokatanii jiran adda baasuuf jecha amma nama dhokatee abbaan dhokate warra argamne amma waan adda baafamne namni du'e kun waraabessa nyaatee nama sadii ta'u garuu baranii mul'atee ilaalan. Akka odeessa maddeen keenyaatti duulli humnoonni lameen qindoominaan eegalan kun adeemsa amma irra jiruun guyyaa irraa hajabaachaa adeemuudhaan jiraattota Oromoo naannichaaf yaaddoo guddaa ta'uu himanii jiru. Kaayyoon ajjechaa kanaa maal jennee kan gaafane jiraattonni Oromoon hunduu akka shanee ta'etti ilaaluu fi shanee balleessuu duula jedhuun raayyaan ittisa biyyaa wajjin qindoomanii badii kana raawwachaa akka jiranis himanii jiru. Kaayyoon isaanii abaa'oo shanee jedhu. Abaa'oo shanee jedhanii waamuu achi deemanii isaan barbaachaa namachi keessa jiru amma gabaasa godhaniiru asoosaatti dhufanii dhimmi nageenyaa isaanii peejii isaatti barreessee shanee nama 13 opereeshinii godhameen ajjeefameera yaa'ama isaarra jedhee dhimmi nageenyaa kan kililii sana kan naannoo sana kanaaf abaa'oodha jedhanii abaa'oo nyaachisaa tuttanii isinis abaa'oodha jedhan kan ajjeesan ijoollee. Oromummaa isaaniitiif isin ajjeefamu nama gurraacha bira hin darbu waan ta'eef
humna addaa Beniishaangul keessaa Amaarus Cinaasaa warra jedhaman jiru wal makanii ajjeesanii malee sababa warra gurraacha qofa miti. Sirriidha raayyaa ittisa biyyaatti himameera. Koborra bakka warra jiranitti namni dhaqee itti himee jira. Koborraaf namni keenya dhumaa jira itti himee jira. Hoogganaan kan asoosaa irraa deemee jara kana kan dursaa turees hin jira. Kanaaf irraa jalqabaa irraa kaasee amma jalaatti olii galtee waan godhame. Kana malees nama gurraacha bira darbanii Oromoo qofa waan ajjeesaniif Oromummaa isaaniitiif ajjeefamu jechuudhaan jiraataan dubbisne kun Oromiyaa 11 himee jira. Halillaatti fufiinsaan hawaasa nagaa irratti torbaaniif gaggeeffamaa jiru kana qulqulleeffachuudhaaf aanga'oota naannoo sanaa argachuudhaaf yaalii taasisneetiin milkoofne.